قريني ويعني انتقرا كيست ركو أمتشوف عليه ما جركون ياد السياسة موفا هكذا موفا ilaalcha moofaa qabaatedha. Ilaalchuma kaleessaatiin, yaaduma kaleessaatiin, adeemsuma kaleessaatiin tooftaa tokko osoo hin jijjiirin fedhiif faayidaa uummata isaa miti fedhiif faayidaa isaa akkuma kaleessaa amma barreessanitti tufsiisuu barbaada. Yaada moofaa waan ta'eef milkaa'uu hin danda'u. Fakkeenya bara 1980 keessa ummanni keenya akka har'aa osoo hin dammaqin, akka har'aa osoo dubbiin hubatin, akka har'aa osoo hin ijaaramin jarri gaggeessaa tokkoffaa ta'anii nuti immoo jala deemtuu taane gargaartuu taane tokkoffummaa isaanii fudhanne lammaffummaafuu gahaa miti jedhamne waliin deemnee injifannoo isaanii tiksinee saamicha isaaniif haala mijeessinee jirra. Oromoon bakka kaleessaa jira. Saawusaniin bakka kaleessaa jira. Sumaaliin Affaar bakka kaleessaa jira. Hin ta'a kunam yaada moofaadha. Hoggansa moofaa yaada moofaa gaafa siin jedhu gareen kuni waggaa 50 dura bilisummaa Tigraay jedhee qabsaa'ee jira. Yeroo sanatti uummata dammaqsuu ijaaruuf kaayyoo filate jennee illee dhiisnee fi eega mo'atee mootummaa ta'ee waggaa 27 aangoo qabatee booddee maqaa jijjiirrachuu hin dandeenye. Ammas mootummaa Itoophiyaa ta'ee bilisummaaf walabummaa Tigraayiif hin qabsaa'edha. Asii deemis kana godha. Yaada yeroo, haala addunyaa wajjin of jijjiiruudhaaf qophaa'aa miti. Tokkoffaan kana. Lammaffaan humna walqixxummaa fudhachuu hin dandeenye. Akka nama tokkotti biyya kana keessatti nama sabaaf sablammii kamii keessaayyuu ba'e wajjiniin walqixa ilaalamuun barbaadan. Jarri bulchuu ati bitamuu, jarri saamuu ati saamamuu, jarri ajajuu ati ajajamuu. Amalli kun immoo jijjiiramuu dhiibsa itti agartaa. Isuma ammaa kana eega addunyaan jijjiirame, eega haalli jijjiirame asitti wayyaaniin hoogganee shaneeni naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa jiran gargaaranii walqixxaatanii miti gargaaranii waraana mootummaa irratti goona kan jedhu ifatti dubbatu. Ammas yeroo gaggeessan kan jira hordofu. Jarri isa kaan wajjin hariiroo uummatanii gaggeessuuf miti. Walqixxummaadhaan miti. Akka lakkoofsaalee gaggeeffamuufis miti. Jarrituu gaggeessaa ni kan gaggeeffama. Namni amala kanaan dhufee osoo aangoon qabatin gaggeessu malee kan jedhe kun aangoo qabannaa maal akka fiduu danda'u itti laannee agarreera hin beekna bu'aasaa. Kanaaf walqixxummaan fudhatanii jiru. Namni walqixxummaan fudhanii bara kana baay'ee rakkata. Walqixxummaa fudhakkan. Walqixxummaa laannee yoo rakkanne walqixxummaa laachuu jibbitee dhiisi.